warri gaafii na gaafattanis abbaan keessanis sanaan jettanis anis amma gaafichaa mataa keessa fidee sammuu keessa fidee cannaquu waan hin barbaanneef isaa hawwii gaafadhaa hawwii cannaquu waan hin barbaanneefani. Ashama harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya kan taatan marti keessanuu nagaan nuuf kee jiraata simbirallee haa jiraatu. Arraan kana deebi'ee dhufaa jira. Arraa biraan kidhaaf hin dhumne singalateeffachuun dhufe warrooti carqii daawwiidha nan bita jedhee yaada sanis birrii na ergitanii bitii naan jetta sanis anis amma bitee sin gammachiisaa. Warri gaafii na gaafattanis abbaan keessanis sanaan jettanis anis amma gaafichaa mataa keessa fidee sammuu keessa fidee cannaquu waan hin barbaanneef isaa hawwii gaafadhaa hawwii cannaquu waan hin barbaanneefani. Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanaala keenyaa kan taatan marti keessanuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti siifaa baay'atu akkam turtan akkamsa akkana keessanii nuti nagaa guutuu raafaa qabnaa nageenya nu bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jechaati. Namoonni chaanaala keenya faraa taatan subscribe like gochuudhaan maamila keenyatti dabalama. Kan maamila keenya turtan immoo hanga yoona yaadawwan garaagaraatiin nu deeggaraa jirtan galatoomaa galata guddaa nu biraa qabdan isiniin jechuu jaalladha. Egaa obboleewwan kiyya viidiyoon kaleessaa hunda keessaniyyuu yaadawwan adda addaa keessa galtanii baay'een keessanii osoo ilaaluu faan bo'ee osoo itti yaadiin himmaan irra yaa'ee warri jettan baay'een keessan hin jirtanii. Walumaa galatti galatoomaa isiniin jechuu barbaada isin galateeffachuu barbaada. Kan sanarraa cite immoo osoo itti honnoo jedhee yaadee akkasaan caalaa isin yaadawwan addaa keessa galtan waan an beekeeffadha irraa kutee gabaabumatti jechuudha. Kanaaf irra immoo nan galateeffadhaa jedhee ture kophaa isaa taasaa tureyyuu isin galateeffateera jedhee yaada. Innaa wanti tokko immoo wanti isin hubachiisuu barbaadu viidiyoo kaleessatti irratti ijoollee baay'ee cannaqamtaniiti keessa dhuftanii tooniyyuu yaada isaa sana guutuu fi qabnaa waan yaada sana siifaa godhu waan keessa isaatti yaada sana haabitu jettanii maallaqa warra ergitantu jira. Dhugaa kana jedhee tooniyyuu jechaan isiniif ibsuu hin danda'u. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu eebbifamaa. Isiniin jedhaa obboleettiin keenya akka maqaa ishee dhaamu hin barbaanne. Kanaaf galanni qoftiyyuu gahaadha. Waan jettee fi waaqayyo isaa eebbisuun jedhaani. Ani waan yaada sana godhee tomayyuu akkuma inni itti gammadu qofan barbaada jettee jirti. Kanaaf isa mootiyyuu deemnee barbaannee finnee akka isheen gammaddu hin goona jechuudha. Kanaaf walumaa galatti dhugaa dubbachuuf jecha hin qabu jechaan ittiin isiniif ibsu jechuudha. Sanatti aan immoo namoonni tokko tokko gaafiiwwan adda addaa viidiyoo darbee irratti gaafiiwwan adda addaa argeera. Gaafii akkasii akkuma caaluun isiniin jedhee sa'aatii kanatti mucaan sammuun isaa daa'ima waan ta'eef ani kana jedhee ibsuufin eegnarraan eegamu biyaansi umuriin isaa waggaa 16 hanga 18 waggaa ga'u. Maal gaafii isin gaafattan sana isinittiin hima isas nan hubachiisa jechuudha. Kanaaf walumaa galatti na gaafachuu wallaalee isinitti fakkaatina daa'imni ammaa xiqqoo hin qabdu fixee beekaa garuu sa'aatii kanatti akkana ni dhiphan akkana yaada waan addaa keessa galu hin barbaadu. Ammootu anis waan sana dubbachuuf badaa na cannaqee osoo hin taane waan nama cannaqus miti eenyumti keessanuu hin beektanii namoonni maamila koo turtan warra haaraa reefu gara maamila kootti dabalaman natti fakkaate namoonni gaafii akkasii nu gaafataa jirtanii. Kanaaf iyyuu olee bula malee waan hundumayyuu adeemsa keessa dhaga'uuf jirtanii. Kanaaf gaafiiwwan akkasii sa'aatii kanatti isa isin ilaallatu. Tokkoffaa sammuun isaa ganaadha hin geenye. Har'a waggaa 10 jechuun ganaadha baay'ee isa hafa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf achii booda waan jiru qazzadee adeemsa keessa nan isa hubachiisa. Hubachuunis immoo dirqama keessattuu ilma dhiiraatti waan ta'eef ijoollee shamarranii illee yoo taate ilma dhiiraa immoo dirqama narraa eegamanii waan kamiyyuu duubatti hin deebiin isiniin jedha. Walumaa galatti namoonni kaleessa viidiyoo kaleessa irratti baay'een keessan cannaqamtanii galatoomaa galata guddaa nu biraa qabdan isin jechuu jaalladha. Galateeffattee turte. Kanaaf kunoo akkuma argaa jirtanii ani galateeffadheen ture baay'een isaan jaalladha baay'een isaan kabajaa. Ani wantoota isaan bohaarsu wantoota isaan gammachiisu irratti hojjedha malee gaafiiwwan akkasii sa'aatii kanatti deebisuun barbaadu jedheera innis akkuma inni isiniin jedhe. Kanaaf deebinee amma dhufnutti waan kaleessa sanarratti fuula bareedaadhaan sanas finnee agartanii isin akka itti gammadanitti obboleettiin keenya argee gammaduun barbaada jettee jirti maallaqa ergitee akka inni bitu jechuudha. Uffata ofiisaatii jaalate sana dhaqee haa bitu jettee turte.
Kanaaf ishees eebbisaa asumaanii waaqayyo baraaf jireenya kee eebbisuu waa yaaddeessiifaa guutuu lafa yaaddeessinaa ga'u jedhaanii hundi keessaniyyuu mucayyoo sana galateeffadhaa maqaa ishee immoo akka dhaamu hin barbaanne jechuudha. Kana fakkaataa deebinee dhufnaa nagaan nuuf turaa turtii gaarii isin jedha. Bye bye, Sinjala.